Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kam oltan sagantaan keenya eegalee kan har'aaf qixeessineen Ameerikaan kaayyoon marii Afrikaa kibbaa keessaa tokko waraan Eertiraa Itoophiyaadhaa akka bahu gochuudha jechuu dubbii himaan waajjira dhimma alaa US Ned Price waan jedhan. The objective is quite simple, to achieve an immediate cessation of hostilities. Kaayyoon marii nagaa Afrikaa kibbaatti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffamu hatattamaan waraana dhaabuu. Dargaggoon Booranaa Areerootti dhalatee Kulsurree sirba Afrobeatsiin as bahees dubbisneerra. Maqaa artii Kulsurree jedhu waamamaa jechuudha. Akkoonti maqaan isii surree caalaa jedhanii ishiin gaafan durii ijoollee kuulettee na waamti. Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa saganticha waliin Firaa'ol Balaay. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mariin nagaa mootummaa fi humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru gidduu seentummaa biyyoota alaatiin gufataa jiraachuu ibsan. Kunis ta'ee garuu waliigalteen nageenya buusuu akka milkaa'u abdii qaban ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiy miidiyaa Chaayinaa CGTN jedhamu irratti wayita dubbatan biyyoonni alaa waraana dhaabaa jechuudhaan gidduu seenuun hagam takka dhiibbaa uumanillee lammiileen Itoophiyaa garuu rakkoo isaanii ofumaan ni furatu jedhan. Mariin nagaa Afrikaa kibbaatti onkololeessa 24 eegale onkololeessa 30 xumurama jedhamee eegamaa turus marichi yeroo qabametti waan hin dhumneef hanga sadaasa 2022tti akka itti fufu gabaafameera. Waa'ee marii kanaas hamma yoonaa odeeffannoon kenname hin jiru. Ta'us dubbii himaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa Ned Price onkololeessa 31 ibsa kennaniin qaamoleen mari'atan humnoota Eertiraa kaaba Itoophiyaadhaa akka bahan gochuu dabalate wantoota afur mirkaneessuuf akka ta'e ibsan. The objective is quite simple, to achieve an immediate cessation of hostilities. Kaayyoon marii nagaa Afrikaa kibbaatti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffamu hatattamaan waraana dhaabuu, lammiileen Itoophiyaa gargaarsi barbaachisu hundaaf gargaarsa dhiyeessuu, nageenya lammiilee nagaa mirkaneessuu fi waraanni Eertiraa kaaba Itoophiyaatti akka bahu gochuudha. Ned Price mariin qaamota lameen gidduu adeemsifamu yeroo xumurama jedhamerraa dheerachuun yaada walirraa fagoo qabatanii deemuu isaanii mul'isaa jedhan. Africa with quite a bit of distance between them. Marichi dheerachuun isaa qaamoleen lamaan yaada walirraa fagoo qabatanii gara Afrikaa kibbaatti maluu isaanii kan agarsiisudha. Gama biraan ammoo qaamoleen lamaanuu waliin mari'achuuf fedhii qabaachuu isaanii agarsiisa. Lamaan isaaniitu ta'anii mari'achuuf fedhii kan qabaatanii fi walirraa fageenya yaada gidduu isaanii jiru dhiphisanii carraatti mari'atanidha jennee yaadna. Adeemsa marii gamtaa Afrikaadhaan gaggeeffamaa jiru kanas deeggaruu keenya itti fufna. Ergamaan addaa keenyas hamma mariin kun xumuramutti achuma Afrikaa kibbaa tura. Gama biraan marii mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduu taasifamu keessummeessuuf biyya filamte Afrikaa kibbaa kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa waa'ee marii nagaa kanaa waan jedhan gaafanneerra. Well, to be honest, my heart is not at peace. I'm really worried about my country. Dhugaa dubbatuuf nagaa hin qabu. Waa'ee biyya kiyyaa baay'ee yaadda. Namni iddoo fedhetti du'a. Nagaan hin jiru. Akka lammii Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatutti baay'ee gadda. Gara biyyaa deemuuf dura nagaan bu'uu qaba. Eessayyuu yoo taate haala kam keessayyuu yoo jiraatte nagaa barbaadda. Dubartoonni gudeedamuun, daa'imman ajjeefamuun waan hundaa keessaa isa kana kan na jeequ. Gama mootummaatiin gama jechuun warra hojjettoota Tigraayitiin akka namni tokko akka yaadu isaan waliigaltee kanarra gahanii furmaata waaraa isaan irraa barbaachisu osoo isaan laatanii biyya gara nagaatti deebisanii yaada akka namni tokkooti. Mootummaan warra TF jechuun warra Tigraay yookaan immoo warra TFL kana wajjin qofa wajjin marii adeemsisuu qabu jedha. Obbo yookaan immoo waraana bosona jiru kan uummata Oromoo kan wajjin illee sila marii godheetaniin. Odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Kooriyaan kaabaa shaakala waraanaa waloo Ameerikaan Kooriyaa kibbaa waliin taasisaa jirtu yoo dhaabuu baatte tarkaanfii cimaan fudhadhaa jechuun akeekkachiifte. Kooriyaan kaabaa kana jechuun ishee shaakala waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa wiixatarraa kaasuun guyyoota 5 waliin taasisaa jiran hordofeeti. Filannoon Israa'elitti gaggeeffamaa jiruun ministeerri muummee duraanii Benjamin Netanyahu aangootti deebi'uu danda'a jedhamaa jira. Netanyahuun filannoo kanaan ni mo'ata taanaan marsaa jaffaadhaaf ministeera muummee Israa'el ta'a jechuudha. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma.
Odeessa aanuun arrabsoon maqaa haadhaa yookiin qaama saalaa dhahoo addunyaarra bakka hedduutti baramaadha. Uummata Booranaa biratti arrabsoon akkanaa kun qaanii guddaa ta'uu qofa osoo hin taane murtoo du'aallee qaqqabsiisuu malaa jedhu jaarroleen argaa dhageetti. Tibba darbee godina Booranaa aanaa Yaaballootti barataan kutaa 12ffaa miseensa poolisii aanichaatiin arrabsoon akkanaa irra geenyaan of ajjeesuu maatiisaa fi poolisiin aanichaa mirkaneessee ture. Xalayaa barreessuun sababa of ajjeesuus kan ibse barataan kun haadha kiyya arrabsee nama itti himadhu hin qabu kanaaf du'an filadhee jedha. Akka jaarsi argaa dhageetti abba borbor bulee himutti yeroo sirni mootii Haayila Sillaasee Boorana qabate hawaasicha bulchuus aadaa isaanii waan sodaateef namni dabsee hin jiru jedha. Aslii Galgalootu dubbise. Akkasii gara Booranaatti haadhuma keenya saate akkasii kana haraama waraanaa qoranya durii dhiigi nama bilaashan ijjeessan waan jajjabdu haadha Boorana keessa ga'ee maqaan haadhan jirtu beeta sidaamtii Haayile Sillaaseen gaafa Boorana qabate Boorani haadha maqaadhaan nama ijjeessetti hudduu abbaa keetiitti malee haadha maqaan dhaan beeta duri. Sidaamatti ture akkasidha. Gaafa Boorana qabate karaa sidaama Booran bulcheeni. Guyyaa sunu Booran biratti haadha maqaan dhahanii jira. Boorani waan haadha kan irraa nafuudhaan beekta haadha nama maqadha. Haraamu waraanaa qoran jedhanii dhiigi namni kun dhiigallee hin qabu. Aadaa gadaa fakkeet jirti. Wanni kun akkamiin irra ka'ee akkam haadhii Booran biraatti akkan kabaju qabda. Akkamiin akka abbaa haadhii keessumamaaf akkan kabaju qabda Booran biraatti. Haadhi waan haadhaaf waan akkana kan Booran keessatti kabaju qabda dhalootaas. Aadaa amma tan beekta amantii Islaamaaf kiristaanaa dalaaf gubbaa guddatee beekta. Namni ammallee aadaan hin bulu mangistiin bulatanii beekta sirkaalaan bula. Sirkaali immoo waan haadha abbaa kan immoo uwwisu beekta. Boorana durii haadhi maqeenne jechuun lubbuu achi nafi ni beekta. Aadaa sana tammaan tan aadaa dhaloota Boorana keessa bahee aadaa amantii yookaan gargaraa bule kanaaf akkan taasifanne kun. Haati nam dhaltee haati qullaan nam dhaltiin qullaan uumamteeni. Waan qullaa haadha Boorani maqaan dhahuuyyuu hin jabeessa. Waan uumamaatu waan jidduu keessa gadaa eebeluu baateen itti dhaloota uumamaatiyyuu. Gadaa Boorana fa keessatti gumi gaayoo fa keessatti seerii waan kan dhowu jira. Seerii akka mangistiin namni bulchiinsi hin dhowwa wanni akkasiitu Booran durii waraana ijjeesaaniti. Seerii ammaallee hin dhowwa seera kana guddoo hundi hin qabne hin jajjabaanne malee. Okay, aadaa mangistii sodaatanii amma aadaa Booranaa suniin akka aadaa Booranaa sunitti bulchuuf hin dandeenye. Hin dandeenye lallaafta aadaan sun. Aadaa Booranaa beektee nam Booranaatiin akkas jechuun maal jechuu namni Boorana tokko. Nama homaayyee Boorantitti waan dhabne jechuu. Amma beektayin abaarani. Seerii amma gara keenyatti amma shubaayyuu mirgi kenne. Islaam arrabsuun mirkabaa kiristaanii Islaam arrabsuun mirkabaa aadaa Booranaa miidhuu namuu mirkabaa yoo atamma haatema keenyatellee maan kasasin jedha durii hin ijjeessan Booranii amma nam ijjeessu hin danda'ani beekta maam nam hamma ijjeessa haate akkas tochinaan jedhe yoon jedhellee hin kasachuudhaan malee akkuma ijjeessu jedhu kanaafuu duuba wanni itti wati duubde waan akkasitti wanni kun amma Odeessa uumaan tibbana dargaggeessi sirba ammayyaa haaraa qabatee as ba'ee ijoo dubbii marsaalee hawaasaa ta'eera. Dargaggoon Boorana Areerootti dhalatee guddate kun maqaa waltajjii Kulsurree jedhamuun kan as ba'eennaa ta'u sirboonni isaa onlaayinii irratti gadhiifaman gosa muuziqaa Afrobeats jedhamu of keessaa qabu. Yuunivarsiitii Dirree Dawaarraa gosa barnoota kompiitar injinaringiin kan eebbifame dargaggoon kun ganna 5 Itiyoo Teleekoom keessa qacaramee hojjechaa turus amma garuu guutummaatti muuziqaa irratti xiyyeeffachuun jiruusaa aartii godhateera. Waa'illi kiyya Eeliyaas Mulgeetaa aartistii kana dubbisee wanta itti aanu miidhagseera dhiyaadha. Ani nadibee yaata firra deemtaa. Ani didee, ani moodidee, badandidee yeedee maanjeetare. Ani didee, ani moodidee, badandidee yeedee maanjeetare. Maqaan kiyyin maqaa warri kinaabaasee Addisaalem Xababee jedhama. Godin Booranaa Aanaa Areeroo magaalaa Mata Gafarsaa dhaladhee maqaa aartii isteejii neem kan jedhamu kaan ammoo maqaa muuziqaa Kulsurree jedhu waamamaa jechuudha. Akkoonti maqaan isii surree caalaa jedhanii ishiin gaafan durii ijoollee kuulettee na waamti. Karaan ani muuziqaa ittiin galetti yeroo Booran jiru TV biyya alaa kan nuti diishiidhaan dhageeffannu jira. East Africa TV jedhanii achirratti sirba biyya alaa baay'ee dabarsan ture. Sirba biyya alaa baay'ee dabarsan sun keessaa ammoo namni baay'ee natti tolee ammoo fooloo gochaa ture Lilliwaayinii turedha. Lilliwaayiniin sirba hedduu baay'ee karaa touch na godhee isirratti focus godhee sirbisaa hedduu dhagaa ture fakkeessaa ture
baay'ee waan natti tolee fi akka muuziqaa hojjedhu inspire na godhe jechuudha. Wanta sadaqaa jira eegi sirbi gadhiisati wanta sadaqaa jira namni hedduun sirbi kan kee guddoo maachinee guddoo nutti tolee wanta hojjetteedhani nam karaa hedduudhani natti muu jirani yoo laaloo ummati fudhatama dansaa qabu natti himanii garuu rakkinni akka yerootti na beeksisanii piroomooshinii sirriitti hojjenne yookaan ammoo sirbi kan kee ummata bal'aa ganga irraa amma gahuu qabu hin geenne waan jedhu komee akkanaa natti hundeedhani kanaaf ammoo alleen kan irratti hojjechuu jira. Muuziqaan nama albamii walakkaa irratti hojjedhe muuziqaa ammayyaati. Muuziqaa ammayyaa kan keessaa ammoo afrobeat kan jedhamu ni jira. Ka drill jedhamu ni jira. Kan biraa ammoo afro house ka fakkaatu illee ni jira. Kaan ammoo afro pop kan jedhamu illee ni jira. Kana hojjechuu fi yeroo waggaa 3 ta'eera natti fakkaata. Yeroo inni waan kan jalqabe yeroo koronaan seenedha. Algagai, hargi tompe morai, mur kale arbai, harbi dikka, harbi gudda, agar arrai, agar jalai, ilmana gole golande tokesu, ilmana gole golande lamesu. Algagaan yeroo itti taphatan galgala eegi horiin galeen booda yeroo galgalaa gul taphatanii ijoollummaadhaanis taphatee jira. Taphni kuni sababni ittiin taphatamuu fi ijoollee patience yookaan ammoo waan hin godhina jedhan tokko hammama furrii hin goone barsiisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf algaggaa yoo taphattu algaggaa musee algitoompee musee toompee mooraa itti taphattee ilmaan gole golaan dha'e tokkeessoo itti haahaayit lammeessoo itti haahaayit sadeessoo jettu hin calliftaa jechuudha. Kanaafam taphni maalidha namni tokkolleen akka hin dubbamneef namni algaggaa jedhu sun akka ijoolleen dubbattu akka ittiin sagalee dhageessistu karaa hedduudhaan chaalenjii irratti godhaa jechuudha. Sirboota nama keessaa hojjedhi keessaa kan fulaa guddaa kennuuf algaggaa baay'ee fulaa guddaa kennaa fi sababii an kenneefillee kun amma waan eenyummaa ibsuudha. Ammas taphii kunillee taphii jenereeshiniin ammaa kun hedduun hin beekanu taphachuullee hin jiranu. Generation illee beekee taphachuu qaba. Aadaan akka hin banneefillee gargaara jechuudha. Jilbo jaarsaa duukaa, jaarsi jaaree duukaa, harri baasee duukaa, adduun lama duukaa, lachuu karaa duukaa, duukaa. Dhuga duumaa fuulammeessanii, akkooruun garsiisanii, akkirraa bu'aa gadhiisanii, kan duruu beekaa karan adiis beekana guldeemtaa malee maanii, ati lumbeetaa hin olaaliin feete na birteetaa yoo qabaanii, kan cufindeetaa dabaanii deete nalleen jettaa tumaanii, kan jiruun argaa kan cufaanii akki jiran cuftii jirumaanii. Jiruu seetaa, jiruu deegaan akkan jiruu beetaa, takkam ta'uu feetaa, horuu feetaa, buluu feetaa, kaakkaa qabduu feetaa, kanamaa guddoo seetaa. Garmankii seente, achi baatee maankee seente, hundumaa maancuufaa seente. Nadabsaa chuufeete, guddoon allee sammuu jeete, namta baanallee naaseete, akkiseeyyumaan naageete. Jabduu naafeetani, yoo andamnallee naadeetani, argachuu milkeessanii, ka argatu maqamaa balleessanii, sobduu gaafa keessanii, dhuga duumaa fuulammeessanii, akkooruun garsiisanii, akkirraa bu'aa gadhiisanii. Jiruu seetaa. Aadaa. Garam marimani, mariman jalala, eda belato malimani, padiyada. Garam marimani, mariman jalala, eda belato malimani. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne goolabnee sagantichaa Eliyaas Mulgeetaatu qopheesse kan isinii dhiyeesse immoo aan Firaa'ol Balaayidha. Sagantaa keenya saatalaayitii feesbuukii fi marsariitii keenya irratti argachuu ni dandeessu. Sagantaa biraan boor hanga walitti dachaanutti nagaan bula. Badandide yede manje tare anindide badandide yede manje tare